Gizee namni isin obsa beeka. Duwwaa yaatu baadoo. Namni bakka isin yoo isin arrabse qofa dabattan isin namarraa. Yoo namni isin Maki arrabse qofa. don't don't speak kalam ziyada. Haytanneen maal taate re'een wal geessu. Maki komira keessa bahi kana jala dullomta umri kee malee aarin. No, hedduu obseetiin jira. Obsi daangaa qaba bir. Obsi daangaa gizee dabare. Firraa gabbaanee itti cabsina. Diqaalaa bikka maratti guddattee asii afaan bantu dhuftee jechuudha. Hayi. Isi bakka Si gadhee aari keessa mana bahi. seetee jira. Yoo Lama namni bira. dandeessan akka kiyyatti uummata keessan jaaladhaati uummata irraa jaalatama harkadhaa. Na arrabsitanii fooloo guddifachuun hin jirtu. Na arrabsitanii beekamtee argachuun hin jiru. Diklish Diqlish naan je'in maal jechuudha diqlish jechuun. Maal ittisa dilqish jette moo diqlish ittisa asli. Diklish. Dilqish. Diklish na. Dilqish hoj. Kabajaa ifitti godhaa. Hayi. Beekaaf isin dhiisnee baraan. Gootota na duuba jiran kanaafin isin dhiisa gizee hedduu. Annama Jawaar Mohaammed na laaluu barboo. Bushaa hoj. Kabajaa nama guddaatiifin isin jalaa osoo malee isin arrabsuu wallaaleetii miti ani. Kabajaa ifitti godhaa. Abbaatu Ati kabajaa isaa barmati nama eeggata. BBC'n taraa kura irra deemee intervii godhe. Hai. Isin kana dubbattanii dulloota Gabrasillaasee bara Gabrasillaasee warra dhalate warra lakkoomsi sadii lakkoomsa 20 isinii fakkaatu na waliin dubbata as beeyan. Bakka makki kodhis. Bira keessaa bahi naarin. Naarin. Ta'u bakka ta'u bakka. Raati shinaatti gochi. Maaliif miidhaa duudanii dhuftanii? Naarin. Anas hin jedhe ta'u bakka. Hinaarii jette. Asli meedhisi isin akkaataa itti firraa baasattan qabdanii gizee loltanii gizee isin tuqanii firraa USA. dubbittan. Abbaa fedhe kara feetan itti cabsitan asli. Ani miidhamaatu jira tiktaa kana irratti dubbachuu dhabuun nama miidhagis takka takka. Okay, nama miidha dubbachuu dhabuun kun. Akkas miti bar. Sarooma Nuti faafii sunis Mati. afaan badde amma reefuun tan as bira dhuftee jechuudha. Nama callisu kana hundinuu humna irratti ilaallata. Kunis dhufee nana ja. Sunis dhufee nana ja. Nama callisu kana hundi dhufee humna irra ilaallatu barbaada. Namni callisu kan Mati. isin tuffateeti bar. Quxirii Mati. asli nadhiisi please nadhiisi. Asli nadhiisi giseen dubbaddu usnaan hin jahin haa fixaddu asli. Ati gisee jechuun hin dubbadda haa fixaddu. Nama callisu kuni isin tuffateeti. Namni gisee callisu bikka isin dhaabbatan san bira kunne bikka biraa jira waan taaneef isin tuffanne isin bira dabar. Sigalee ani immoo naman tuffadhu. Hundan kana arrabsuus nin jaaladha. Kana arrabsines nin jaaladhan. Jibbaa namaa hin qabu. Garuu daangaa namatti hin dabrina. Isin galee miti. Gizee na arrabsitan akka waan hin agarree kan hin usu isin tuffadheetiin isin hin jee gizee na arrabsitanaan. Garuu gizee namni bulaak isin godhee koomantii isin jalaa cufate yaa'ii hin barbaadu mana kiyyarraa deemaadhaa jechuudha. Bakka koomantii gizeen isinirraa cufa dubar an yaa'ii hin barbaadu ganda yaa'ii deemaadhaa daba. Isin hin galu isin. Isin ganda nama hin barannee dhaqaa kun ganda nama barateeti. Isin galee fayyadamu hin beeku sabni keenya asirratti. Namni tiktaak namarratti hin fayyadamu, okay? Ifirratti fayyadamu mataa isarraa kaasee. Jireenya keessanuu dadhabdanii jireenya namaa keessa seentan. Akkaataa addunyaan tiktaak itti fayyadamu jirtu laala. Dhaqaatii. Nuti cinqii keessan nuti warra cinqii keessan irratti baattanii miti. Bakka miira keessaa bahi ga'e. Laa ilaaha illallah. Namni gizee takka nama ni arrabsaa bar. Gizee takka namni nama arrabsa. Halkanii guyyaa dhiirti gogaraa uffattee yoo nama arrabsite tiktaak kanarratti it's okay. Jawaar Mohaammed gootichi xiyyaa arrabsamee jira. Jaalmarraan gootichi xiyyaa arrabsamee jira yoo arrabaa jechuudha. Arrabni humaa naman godhu. Arrabaa miti kana dhibeen. Mana namaallee dhuftanii ganamaa fi galgala yoo nama arrabsaa ooltan maali isin yaadni keessan?
isin sararraa nama baasuu barbaadanii maana nama xu'isuu barbaadanii namni akka isin waliin wal qixxaasuu barbaadan aan garuu gizee hundan isinitti hima yoomillee maakiin isin waliin wal qixxaachuu hin danda'u jaalattanis jibbitanis waliin qixxaannu anaaf isin yoomillee isin galee isin dulloota bara Haayila Sillaaseetii fi bara Minilikiiti. Tauba duwe makiko. Tauba duwe ana. Leenca maa abaluu hin kani. Ati leenca bitanii na bira keessan isin. Leenci isin haa nyaatuuti bikka jirtanitti kukkutee foon keessan lafa isin haa kaa'u. Inshaallah leenci gaara cabsee bikka jirtutti si haa nyaatu inshaallah wataala manaa baan leencummaan sin bulchiin hirriba. Leenci manaa baan sin bulchiin hirriba. Leencaan na nyaatu deema ittee rabbiin ganamaa fi galgala sababa leencaatiin biyyaa si haa baasu manaa keessa. Leenci mataa keessan gubbaa qor. Leencuma andam qabsoon eegala amma qabsoo tiktaa kanarraa leenca kana balleessu. Andam warri tiktaa kun naajeet leenca kana balleessu qaba tiktaa kana keessaa dhugaa. Anuu leenca maalitti gootan isin? Maal gootan yoon dhaqee taabtaab isinii godhu isiniif gaa isinii. Anuu leenca bara maalitti gootan? Hai. Bakka hin baane miira keessa maki. Diqaalaa ganda keessa guguddatte tana nurraa dhorkaa jennee isinitti himannee jira warri asirra jirtan hundi keessanuu. Ani warri na arrabsu hundinuu ganda takka bikka hin buu Oromoo bikka hin buun kan gandaa miti warri na arrabstan jechuu warri daangaanatti dabartan. Gawwaan hin dhalatus hin guddatiin jee Oromoo duraanuu makmaaksa lafa kaayu. Dalagaa isin hin godhatin hanganamaa fi galgala. Maki geessite toobadhu yoo geessite. Hin toobadhu maaliif hin toobadha? Maal balleessee hin toobadhaan? Sida gogorsan ka haganuma miira keessa galchuuf si arrasani waan biraa maali? Ani bar na arrabsuun miira keessa na galchaa hin jiru bar. Dalagaa nama godhatuun na ajaa'iba bar. Anuma ajaa'ibeetii bar dalagaa tiktaak irratti gubuu jiran asli. TikTok yamma arra waa poosatu hin dandeenye. Eda viidiyoon poosate na jalaa kaasan. Sigalee kanneen ergama biraa qaban malee ergama leencaati miti akkana isaan godhu jiru. Abbaan fedhe haa ta'u. An takkaa namaa na arrabse jeellee takkaa dubbadheef yoo. Gizee namarra kuttee garuu nama aarsiti. Bakka miira keessa bayyaa dhooqa. Ishii. Inaariin dhiise fuudha. Shaayin qabanoofte osoo arraba makii dhageeffatu. Isa makii leen aarti. Abbaan fedhe geema haa qabaatu kana booda ani mee maakiidhaa ilillii takka afnu tiktaa kanarratti. Ilillii takka afnu. Nama ilillii takka isinii kanneefu yoo galatoomii beeytanii waa'ee kannuu dubbattan. Maakiin hin aarti jetta maakiin hin aarti. Maakiin nama xuyxu namni nama xuyne nama wallaahi gis takka takka hedduu nama aarsoon hedduu takka takka. Bakka ani tayu. Ammaan tana laa hangana wallaahi. Maal abbaa keessaniitiif cinqitan qooyi miciyyoo tana maal isin gootee cinqitan ni dhiiftan moo ni dhiiftan miciyyoo tana. Maali wanni isin irra dultaniif maal akka isin taatuuf irra dultan? Hai. Maa cinqitanoo amma miciyyoo tana boochiftan laal. Maal moo uummanni sammuu qabne kun? Haadhee bagatti kaayatte eeta abbaatu. Itti kaayi uummata kana jedhaa eeta abbaatu.